Kanaaf lakkoofsa afur irratti illee waanuma kanaa dubbata. Du'aa taanee otuma du'aa taanee jirru jedha kun argitanii gara fayyinaatti akkamitti akka dhufaa deemaa jechuudha. Du'aa taanee otoo jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhate isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Ameen. Ayyaana Waaqayyootiin maal taanee jira fayyifamtaniirtudha. Afaan Ingilizinyaatiin bat jedha yookaan immoo fayyinee jirra. Kanaaf wanni barbaachisaa ta'e tokko maali jireenya ilmoo namaa keessatti duuni akkatu jiru ture amma fayyina akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ayyaanni isaa baay'ee guddaa akka ta'e sagalee Waaqaa dubbata. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'e nulee du'aa kaasa. Namoonni abdii kan godhan waan ijaan argamu miti. Akka ergaa warra Ibruu yookaan macaafa warra Ibruu boqonnaa 11 lakkoofsa 1 jalqabee dubbatu. Waan ijaan arginu miti kan aman waan Waaqayyoon nutti dubbate aman. Kanaaf akkuma dura isinitti hime ergaa waa'ee kana jireenya keenya keessatti lubbuu keenya keessatti waan guddaa qabu tokko waa'ee kana akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Jireenyi ilmoo namaa kan qulqullaa'u kan fayyuu danda'u du'aa gara jireenyatti gara darbuu danda'u gara ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Jireenyi kun immoo gooftaan jaalala isaatiin kan nu kenne waa hojjennee miti kan arganne akkanumatti Waaqayyoon hirribaa kaanee yookaan immoo akkanumatti Waaqayyoo lafaa ka'ee garaa isaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu kenne malee hojii hojjennee miti. Kanaaf cubbamtoota taanee otoo jirru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu fayyisee jedha Roomeen 8. Kanaaf cubbamaa taanee otoo jirru Waaqayyoon nu fayyisee jechuun jaalala Waaqaa daangaa hin qabne lakkaamee kan ittiin baane bakki bira hin gaamneedha. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo jireenya keenya keessatti waan baay'ee hojjeteera. Garaa Kiristoosiin jiraataa nu godhe ulfinni isaaf haa ta'u. Samiirra nu teessise bantii Waaqaa keessa Kiristoos wajjin nu teessise. Achi nu teessisuu miti gooftaan keenya eebba nu kenne ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf jireenya nu kenne kana Waaqayyoon du'aa gara jireenyatti nu kenne kana ittiin gammadu ittiin Waaqa galateeffachuun nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf fayyinni keenya fayyina guddaadha. Jireenya keenya keessatti jireenya afuuraa Waaqayyoon nu fayyise jireenya afuura guddaadha. Kanaaf ulfinni isaaf haa ta'u. Lakkoofsi 6 waa'uma kanaati kan dubbatu. Du'aa maal taanee jirra? Du'aa kaane. Du'aa ka'uun yookaan immoo Waaqa bira taa'uun Kiristoos bakka amma jiru bakka mirga abbaa isa wajjin teenyee akka jiru lakkoofsa 6-7tti arguu dandeenya. Du'aa nu kaase. Isuma wajjin bantii Waaqayyoo keessa iddoo nuuf kenne akka taanu nu taasise jedha. Bantii isaa keessa Waaqayyoon isa wajjin nu taasise ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf kun immoo arjummaa isaatiin kan ta'edha. Eenyumtuu jireenya lafa kanarratti jiru irratti hojii waan hojjeteef otoo hin ta'in itti deebi'een dubbadha. Waaqayyoon arjummaa isaatirraa ayyaana gaarummaa arjummaa ayyaana isaatirraa kan ka'e nu godhedha. Kanaaf inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe malee hojii keenya kan arganne akka hin taane hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf baay'inni ayyaana isaa jireenya keenya irratti ganname guddaa akka ta'e. Ayyaanni Waaqayyoo jireenya kiristaanaati. Haleluuyaa. Boleeyyan koo ayyaanni Waaqayyoo isinirra jiru guddaadha. Ayyaanni Waaqayyoon isiniif yaadaa jiru guddaadha. Ayyaanni Waaqayyoon gara fuulduraa jireenya keessan irratti raawwatu guddaadha. Ayyaanni Waaqaa waa hunda danda'a. Kan ittiin fayyina ayyaana Waaqati. Arjummaa ayyaana isaatiin fayyine. Ammallee arjummaa ayyaana isaatiin jiraan gara fuulduraa mootummaa isaa ayyaana isaatiin gala. Isaan fayyine, isaan jiraanna, isaan mootummaa isaa gala. Haleluuyaa. Kanaaf akkaataa kanaan hubachuun baay'ee gaarii ta'a. Kanaaf Waaqayyoon isa wajjin nu teesse du'aa nu kaase Waaqayyoon. Yeroo karaa deemnu bakka awwaala namaa baay'ee argina. Namoota baay'ee hidhii ciniinnee bira dabaran malee akka du'aa kan iyyaan. Duuni Waaqayyoon irraa hambise garuu du'aa kana malee achitti hidhii ciniinnee hidhii xunnee bira dabarru miti. Waaqayyoon barbaannaa jireenya namaa keessatti waan baay'ee waan hojjetu. Kanaaf ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaan dura inama nullee yoo taane amma amantaa karaa isaatiin arganneen hin fayyine jechuudha. Kanaaf waan hundumayyuu Waaqatti kenninee waan asii olii yaadnu Waaqa irratti yaadnaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma du'aa kaase isinillee maal godha? Du'aa kaasa. Du'aa kaasa. Warri kanaan dura du'an hin ka'u.
Nus kanaan booda akka Kiristoos dhufutti namoonni du'anii ka'u. Warri lubbuun yeroo san jiran Kiristoos wajjin immoo gara Waaqaa deemu akka sagalee Waaqaatti. Kanaaf waa'ee baddaa yaadna malee waa'ee kana lafaatu yaadnu. Kanaaf ergaan Qolaasiyoos 3 boqonnaan 3 lakkoofsa 1-2 isin akkuma Kiristoos du'aa isin kaase waan baddaa Kiristoos akkuma baddaa jiru waan baddaa yaadaa malee waa'ee lafa kanaa yaadinaa jedha sagalee Waaqayyo. Nu waa'ee lafa kanaa akka yaadnu miti Waaqayyoon kan barbaadu saba Waaqayyo. Waa'ee lafaa yeroo yaadne yeroo hundayyuu onneen keenya asii gadi ta'a. Abdii kutannaa ta'a. Karaa tafuu ta'a. Du'uu ta'a yeroo jechuudha. Asii ol yaaduu nurra jiraataa jechuudha yeroo hundayyuu. Maaliiwwan jireenya keenya irratti abdii nu kutachiisu waan baay'eetu nu qunnama. Kanaaf nu Kiristoos wajjin relationship nu qabnu walitti dhufeenyi nu qabnu nu fayyisa malee abdii nu kenne kanaan nu fayyisa malee Waaqayyo lafa kanarratti nu dhiisu. Kanaaf abdii Waaqayyoon nu kenne abdii amanamaadha. Haleluuyaa. Kanaaf maqaan ministirii kanaa yookaan tajaajila kanaatillee akkuma ka'umsa irratti isinitti hime abdii dhugaati Waaqayyoon kan nu kenne. Abdii jireenyaati Waaqayyoon nu kenne. Kanaaf lakkoofsa kanarratti illee waa'ee kanaa kan dubbatu. Kanaaf baddaa teenya yeroo jennu amannee teenyaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos citizenship keenya illee geeddaree jira. Lafa kanarra yeroo jiraannu namoonni biyya adda addaa deemanii citizenship isaanii geeddaruu barbaadu. Biyya badhaadhummaa qabdu, biyya barumsa qabdu, biyya gaarummaa qabdu hawwuun waan hin oolle. Maatii gaarii dhalachuu hawwu waan hin oolle. Kun waan badaa miti. Garuu Waaqayyoon jireenya keenya keessa lammummaan inni geeddare garuu isa guddaadha. Isa kana dagachuu nurra hin jiraatu yeroo hunda jireenya keenya keessatti. Kun immoo ayyaana Waaqatiin kan ta'e. Sammuun keenya immoo asirra ta'uutu irra jiraata. Akkuma abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baddaa jiru onneen keenya illee baddaa akka ta'e Waaqayyoon hin barbaada. Namni Kiristoosii ala ta'e abdii Waaqatii ala jira. Namni Kiristoosin amane abdii Waaqaa keessa jira. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo hundayyuu abdii Waaqaa keessa akka jiraan yaaduun akkaataa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e yaaduun gaarii. Namoonni kana yaadne yeroo hundayyuu abdii Waaqatii ala ta'u. Kanaaf akkaataan itti fayyine immoo sagalee Waaqaa yeroo dubbatu 8-9 ayyaana Waaqayyootiin akka fayyine dubbanna. For by grace yookaan immoo ayyaana Waaqaa duwwaadhaan fayyine jedha sagalee Waaqayyo. Isa ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyitan malee jedha sagalee Waaqaa. Karaa amantii ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyitan malee gochaa keenyaa miti jedha sagalee Waaqayyo. Ulfinni isaaf haa ta'u. Lakkoofsa 9 maal jedha keessa darbe hojiidhaanis miti namni tokkollee akka ittiin of hin jeenyetti eenyumtuu akka lakkoofsa 9 maal jedha irra deebi'een dubbisa. Hojiidhaanis miti namni tokko illee akka ittiin of hin jeenyetti. Namni tokkollee akka fayyinni kuni fayyina waan inni kenne mala namni ittiin of jajuu miti. Of course erga fayyine booda maal akka hojjennu ittiin deebi'ee dubbadha. Kanaaf Waaqayyoon nu fayyisi malee ani jireenya fayyinaa irratti contribute godhee yookaan immoo irratti hojii hojjedhee miti kanan fayyi. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee fayyina Waaqatii nu kenne kana fudhachuu dhabuurraa karaa adda addaa bakka adda addaatti galuudhaan itti fayyuu barbaadu. Waan adda addaa lagachuudhaan nyaata lagachuudhaan kafana lagachuudhaan nama lagachuudhaan namarraa fagaachuudhaan bakka adda addaa jiraachuudhaan bakka qulqullaanii nama qulqulluu ta'anii mul'achuu barbaadu. Akkaataa kanaan qulqulluun argamuu hin danda'u. The only way karaa Kiristoos Waaqayyoon nu kaa'e karaa Kiristoos duwwaadha. Karaan itti fayyinu karaan ittiin jireenya argannu yaa saba Waaqayyo. Namni amallee yoo jiraattan namoonni viidiyoo kana dhagaa jiraattan Waaqayyoon ergaa isinii qabu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee fayyinni gara biraan jiru. There is no way salvation karaa biraan jiru. Karaa Waaqayyoon kan nu kaa'e kana. Kun immoo karaa ayyaana isaa karaa amantaa inni nu kenne karaa Kiristoos karaa sagalee Waaqaa duwwaadhaa jechuudha. Karaan biraan jiru. Kanaaf sagalee Waaqaa seenaa waldaa keessatti sola iskiriptuura kan ittiin fayyinu waa hundumtuu walitti qabamee karaa kanaan hin kaa'amu. Namoonni kana yeroo baay'ee gadi qabanii ilaaluu barbaadu. Namni kana qabu karaa fayyinaa arguu hin danda'u jechuudha. Hojii isaatiin fayyuu waan barbaaduuf namni mataa isaatiin of fayyisuu waan hin dandeenyeef namni cubbuu hojjetee baachuu kan hin dandeenye dadhabaa waan ta'eef namoonni yeroo baay'ee kana hubachuu isaan irraa eegama. Waaqayyoon amantaan nu kenne kunillee akka ittiin fayyinu convictionii Waaqayyoon nu kenne amsiisa gara hafuura qulqulluu jireenya keenya keessatti Waaqayyo raawwate ulfinni isaaf haa ta'u. Kiristoos nu du'e hafuurri qulqulluun Kiristoos maal akka nu hojjete nu amansiise nutti hime sanii booda hin fayyine jechuudha ulfinni isaaf haa ta'u. Namoonni kana godhan duwwaa fayyuu danda'u. Kanaaf kun immoo kennaa Waaqayyoon nu kennedha. The gift of God. Waaqayyoon jireenya keenya keessatti kennaan inni nu kenne fayyinni nu kenne haga kana gahaa jechuudha. Kanaaf hojii guddaa Waaqayyoon jireenya keenya keessatti hojjete keessaa inni guddaan maali jennee yoo kaafnu fayyina Waaqayyoon jireenya keenya keessatti kaa'edha. Kanaaf yeroo baay'ee deddeebinee waa'ee kanaa kan dubbannu. Kanaaf maal jedhan danda'u keessa dabree namni ittiin of jajuu hin qabu. Roomee 27 irratti namoonni kan ittiin of jajan maal ta'uu qabu? Kiristoosin of jajuu qabu.
Kiristoos keessa waan jiraata. Kanaaf Phaawulos waa'ee kanarra deddeebi'ee kan barsiisu. Kanaaf namoonni of jaja mataa keenyaa hin qabnu, of jaja fayyinaa hin qabnu, of jaja gaarummaa hin qabnu, of jaja lafa kanarratti istaandaardii waan ni kaa'e yeroo ilaalamnu pooyintii waaqayyoon nu kaa'e, karaa waaqayyoon nu kaa'e, karaa ilmoo namaatii waaqayyoon kaa'e yeroo ilaallu sanii gadi baay'ee gadi fagoo akka jirru hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf namni Kiristoos siin fayye garuu onnee isaa qaba, mataa onnee isaa sammuu isaa qaba jechuudha ulfinni isaa faata. Kanaaf ana hojjennu ilmoo Kiristoos waan taaneef, ijoollee Kiristoos waan taaneef, ijoollee waaqaa waan taaneef ija kanaan laaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun gaarii. Kanaaf namni ayyaana waaqayyootiin akka fayye amanuun baay'ee barbaachisaa. Kun immoo karaa sagalee waaqaatiin. Erga fayyee namni maal godhaadha amma sagalee waaqaa waaqayyoo nama fayyisee akkasumatti akka taa'u hin barbaadu. Fayyisuu akkuma sagantaa isaatti ta'e, akkuma jaalala isaatti, akkuma ayyaana isaatti ta'e namni immoo hojii gaarii akka lafa kanarratti hojjetu. Hojii fakkeenya guddaa qabu, hojii waaqaa kan ta'e, hojii qulqullummaa qabu akka hojjetu immoo kana waaqayyoon kaa'ee jira. Asuma lakkoofsa 10 irratti maal jira? Duraan dursee waaqayyoon hojii maal akka hojjennu qopheesse. Lakkoofsa 10 irratti maal nan jedhu? Ni hojii harka isaatti hojii gaarii isa waaqayyoon duraan dursee qopheesse. Keessa akka deddeebinu karaa Kiristoosiin Yesuus uumamne jedha sagalee waaqayyo. Maaliif hojii gaarii akka hojjennu waaqayyoon uume malee akkuma uume lafa kanarra nu kaa'u miti waaqayyoon. Yaa saba waaqayyo yeroo lafa kanarra jiraannu barri waaqayyoon lafa kanarra nu kaa'e hojii gaarii akka hojjennuufi. Of course maatii keenyaaf ofii keenyaaf waan hojjennu jira lafa kanarratti waan nu barbaachisu. Isa xaansee yookaan immoo isaa olitti ilaalamuun kan irra jiraatu maali? Waaqayyoon lafa kanarra maaliif na kaa'e? Bakka hojii kootti, waldaa keessatti, ollaa kootitti, maatii keessatti maatiin tokko maatii amanee miti. Maatiin nu keessa jiru baay'ee amansiisuudhaan fayyisuu barbaada. Hin danda'amu. Waaqayyoon nama fayyise malee namni fayyuu hin danda'u. Wangeelatti himnee waaqa kadhannaafi. Jireenya keenya jiraanna. Waaqayyoon karaa kanaan isaaf fayyisa. Kana achi nama amansiisuudhaan akka fayyinu waamicha hin qabnu. Nama amansiisuudhaan walgahii guddaa godhuudhaan irratti dibeetii godhuudhaan kirikkirii adda addaa keessa seenuudhaan miti. Of course wangeela dhugaa ta'e kana kan jireenya keessa jiru dhugaatti nurra jiraata. Kanarra darbee garuu waaqayyootu fayyisa namoonni. Akkaataa nutti fayyina yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Ani jireenya koo keessatti yeroon itti fayyu yeroo baay'ee natti himamee ture. Saniin dura waan ture baay'ee hin hubadhu. Garuu jireenya koo keessatti wanni himame suni faca'ee margee jireenya ta'ee margee lubbuu naa ta'e. Kan ammoo kan godhe waaqayyo ulfinni isaaf haa ta'u. Namoonni kana himan illee eebbisaan waaqayyoon isaan haa eebbisu. Jireenya keenya keessatti kun barbaachisaadha. Kanaaf sagalee waaqaa otoo addunyaan kun hin uumamin waaqayyoon hojiin akka nu qopheesse kan himu. Fayyuu keenya duwwaa miti waaqayyoon kan uume. Ilmoo isaa ta'uu miti duwwaa miti waaqayyoon kan uume. Hojii bara gaarii lafa kanarra jiru akka hojjennus waaqayyoon uumee jira jechuudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon waan otoo addunyaan kun hin uumamin waaqayyoon nu qopheesse kana hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Afaan Ingiliziffaatiin workmanship created in Christ. Waaqayyoon maal akka hojjennu otoo lafa kanarratti ilmoon namaa hin uumamin akka nu fayyisuuf akka Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 jaalala isaatiin nu fayyise boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akka hojii gaarii hojjennu immoo waaqayyoon qopheessee jira jedha sagalee waaqayyo. Kanaaf istaandaardii waaqayyoo kana, karoorri waaqayyoo kana, yaadni waaqayyoo kana kan hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Karaa kanarraa fagaannan namni akkaataa ittiin jiraatu irraa fagaachaa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon kana kan qopheesse dura advance waaqayyoon kan qopheesse kana. Erga nuyi fayyinee boodaa miti. So wanni nu tajaajilu kun, wanni nu jiraannu kun waaqayyoon saniin dura akka uume hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Hojii nu hojjennu kun jireenya kiristaanaa keessatti manifestation of faith. Amantaa namni qabu hojiidhaan mul'isuutu irra jiraata. Namni amantaa qabu hojiidhaan bakka mul'ifnetti amantaan isaa maal akka ta'e maal hin beeknaa. Amantaa sirriin hojii sirriin mul'achuutu irra jiraata. Ani koo onneettan amanaa, onnee koo keessattan amanaa hin jira lafa kanarratti wanni jedhamu. Amantaan yookaan immoo muyaa balibbinu jedhu afaan Amaariffaati waan akkasii miti amantaan. Hin amannaa amantaan keenya immoo hojiirra oola. Jeenuun kan ta'e dhugaa kan ta'e jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan deemnaa jechuudha. Kanaaf Yaaqoob maal jedhee gaafata warra yeroo san baay'ee rakkisaa turan ergaan Yaaqoob kun ergaa guddaadha. Tarii matsaafa kakuu haaraa keessa jalqabaa warra Yuudotaa challenge kan godhe matsaafa Maatiyoositti aanee yookaan isaa dura ergaa kan. Kanaaf baay'ee cimaadha ergoota keessaa ergaan ergaa Yaaqoob kun gara warra Yihudaa yeroo san warra turan warra Israa'elaatitti jechuudha. Kanaaf maal jedhee gaafata ati mee boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti amantaa kee natti mul'isi ani hojii koo sitti mul'isa. Amantaan hojii hin qabne maalidha jedha du'aadha jedha.
dhugaadhuma amantaan hojii hin qabne du'a. Namni lubbuudhaan fayye tokko namni born again ta'e tokko genuinely namni fayye tokko jireenya isaa keessatti manifestation dhugaa qabu hojiidhaan mul'isaa jechuudha. Hojii mul'isu jechuun immoo waan biraa miti. Opportunity waaqayyoon jireenya waaqayyoon karaa keenya irra kaa'e. Waldaa keessatti ta'uu danda'a, bakka hojiitti ta'uu danda'a, maatii keenya keessatti ta'uu danda'a, fakkeenya ijoollee keenyaa ta'uu danda'a. Wanni hojjennu hundumtu kan wal fakkaataa ta'e, ganama kan biraa ta'e, galgala kan biraa kan taane, bara kan biraa ta'e, bara dhufu kan biraa kan hin taane. Namoonni yookaan seexanni waan adda addaa dubbachuu danda'a. Jalliin adda addaa, maqaballeessa adda addaa. Inni waa'ee biraati. Nuyi garuu akka ilmoo namaatti yookaan akka ilmoo waaqayyootti waan waaqayyoon nu kaa'e jireenya keenya keessa isa hojjennaa jechuudha. Namoonni kana hojjetan yeroo hunda. Kanaaf ergaa warra Filiphisiyoos 2:13 irratti waaqayyoon fedhiillee akkaataatti raawwatamullee waaqayyoon nu keessa kaa'ee jira. Waaqayyoon nu keessa akka waan gaarii hojjennu kaa'e akka fiixa baasuu dandeenyullee waaqayyoon nu godhaa jechuudha. Kanaaf argitanii waaqayyoon hojii nu kenne harka maratee nu ilaala miti. Jireenya keenya keessatti waan nu kaa'e kan akka hojjennu hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaan hojjeta. Every second, every minute bakka hundatti waaqayyoon jireenya keenya keessatti hojjeta. Hin beeka waaqayyo waan jireenya keenya keessatti raawwatamu. Daba jiru beeka, jallina jiru beeka, gufuu jiru beeka, bu'aaca'uu jiru beeka, gaara jiru beeka. Yeroo hundayyuu kanaaf gaara nu fuuldura baay'ee tuulamee jiru yookaan immoo rakkoo nu fuulduratti tuulame baay'ee guddaa ta'ee mul'atu caalaa waaqayyoon isaa ol jira. Haleluuyaa. Kanaaf Zarubaabel fuulduratti gaarri guddaan kun ati maali? Hurufataa ta'e sagalee waaqayyo. Rakkinni si fuuldura amma jiru maali? Dhibee, rakkina maatii, rakkina jireenya, rakkina hojii dhabuu, rakkina namoonni isinitti fidan, rakkinni karaa adda addaatiin jireenya keessa biyya adda addaa teessanii, biyyoota adda addaa biyyan amantaa karaa adda addaatiin biyya namoota mana hidhaatti galchanii ajjeesan keessa jiraattu. Rakkoo si fuuldura jiru kana caalaa waaqayyoon guddaa akka ta'e amanuun baay'ee barbaachisaadha. Haleluuyaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti wanni raawwate inni guddaan tokko kana. Karaa biraatiin nuyi hojii gaarii akka hojjennu waaqayyoon teempilii yookaan immoo mana hafuura qulqulluu nu godheera. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf gara erga warqa Qorontos isa duraa boqonnaa jala koofsa 19 irratti sagalee waaqaa maal jedha isiini? Mana hafuura qulqulluuti. The temple of Holy Spirit. Nuyi mana hafuura qulqulluuti malee mana xurii miti. Afaan keenya, gurri keenya, ijji keenya, onneen keenya, sammuun keenya mana hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun immoo maqaa isaatu qulqulluudha. Waaqa qulqulluudha hafuurri qulqulluun. Waaqa. Akka waaqa abbaa, waaqa ilmaa, hafuurri qulqulluu waaqa. Waaqa qulqulluun immoo yeroo hundayyuu nu keessa jira taanaan wanni nu hojjennu waan qulqulluudha jechuudha. Of course dadhabuu dandeenya. Yeroo tokko tokko rakkinni adda addaa sammuu keenya keessatti, onnee keenya keessatti garuu hin kaane deebisee waaqayyoon kanaaf nu qulqulleessa yeroo hundayyuu deebisee. Kanaaf jireenya keenya keessatti waaqayyoon kan kana kaa'e. Kanaaf abbaa jennee kan ittiin waamnu hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti waan gaarii kan raawwatu. Jireenya keenya keessatti kana kan raawwatu. Kanaaf waaqayyoon inerjiin jireenya keenya keessa inni kaa'e ofii isaatii raawwataa jechuudha otoo irraan cimne. Gradually cubbuun jireenya keenya keessatti nu rakkisillee yoo jiraate yeroo tokko tokko cubbuu nama rakkisa baay'ee wanni baratame tokko nama rakkisa. Namoonni tokko tokko bara dheeraa sirba dhagaanii erga fayyanii booda sirba kana dhiisuu rakkatu. Namoonni tokko tokko sirba yeroo jedhu mana sirbaa deemuu ta'uu danda'a. Sirba kanaan waan raatamu waan baay'ee ta'uu danda'a. Yookaan immoo namoonni waan adda addaa keessa erga seenanii booda keessaa bahuu rakkatu. Waaqayyotti amanaa. Sagalee waaqaa baradhaa. Faayinaali jireenya keenya keessaa waaqayyoon kutee baasa kana. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo hundayyuu achi turuun kan barbaachisu. Karaa waaqatti irra turuun kan barbaachisu. Waaqayyoon hin dhufa gara jireenya keetii. Waaqayyoon jireenya kee keessatti waan jalqabe immoo fiixa baasa. Kanaaf yeroo hundayyuu jireenya keenya keessatti maal mul'achuu qaba? Fruutiin mul'achuutu irra jiraata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irra dubbatu. Maatiyoos warra Yihudaa bara san baay'ee rakkisaa turan yeroo barsiisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsa guddaa barsiise keessatti macaafa Maatiyoos boqonnaa 5:7 yeroo barsiisu ergaa gurguddaa waaqayyoon gaara irratti ol ba'uudhaan jaroota kana gurguddaa barsiise. Barumsa guddaa barsiise keessaa inni tokko jireenya keessan keessatti maal mul'achuu qaba jedhe? Bu'aan yookaan fireem fruutiin mul'achuutu irra jiraataa jedhe. Maatiyoos 7:20 irratti. Kanaaf namni yookaan amantaa qabu yookaan Kiristoositti amanu tokko jireenya isaa keessatti bu'aan mul'achuutu irra jiraata. Kuni sammuudhaan, onneedhaan, karaakteriidhaan yookaan immoo haalaan geeddarumuudhaan jireenya kiristaanaa keessatti mul'achuutu irra jiraata. Kanaaf waaqayyoon immoo jireenya keenya keessatti kana hin mul'isaa jechuudha. Kanaaf ergaa warra Efesoon kuni akkuma jalqaba isinitti hime boqonnaan 3:1-3
maal akka taane eebbi waaqayyoon nuu kenne maal akka ta'e erga dubbatee booda afurii haga jihaatti risoorsii waaqayyoon nuu kenne kana fayyina waaqayyoon nuu kenne kana akkamitti addunyaatti baanee akka dubbannu akkamitti akka ittiin jiraannu dukkana addunyaa kana akkamitti akka ibsinu jallina addunyaa kana akkamitti akka chaalenjii ittiin goonu even laabii keenya keessa yookaan jireenya keenya keessa chaalenjii akkamitti akka ittiin deemnu waaqayyoon kan kaa'e jechuudha. Kanaaf boqonnaa lammataa kun waa'ee kanaati kan kaasu. Kanaaf gaaddisa du'aa jireenya keenya irra ture yookaan immoo du'a ittiin duunee turre kana waaqayyoon jireenya keenya karaa keenya irraa saaqee jira ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenyi waaqayyoon nuu kaa'e kuni yeroo hundayyuu jireenya ittiin maal taanuudha waaqa ittiin galateeffannu ittiin waaqa eebbifnee jiraannu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbiin haga ammaa dubbadhe goolabuudhaaf yookaan immoo walitti qabee dubbachuudhaaf xumurri isaa maali? Kanaan dura du'aa turre karaa cubbuutiin hafuuraan duunee turre kuni garuu garaa ayyaana isaatiif ayyaana daangaa hin qabne immeasurable kan ta'e ayyaana waaqayyootiin fayyinee jirra sagalee waaqayyo ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon karaa ayyaana isaan fayyiseera hojii keenya nuti hin ta'in hojii isaati. Kanaaf an ittiin of jenyu hojii keenya nuti hin ta'in isaani kan of jenyu waaqa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos nu kenne ulfinni isaaf haa ta'u. Kan fayyine immoo akkanumatti lafa kanarraa akka teenyu nuti hin ta'in hojii akka hojjennu akka tajaajilu life changing waaqayyoon kristinaan life changing transformed life. Addunyaan kun waa'ee transformation dubbata. More than anything jireenya kiristaanaa keessatti wanni happen godhu tokko yeroo namni Kiristoos beeke akkas ture har'a akkas jedhamu ture jiraata. Of course kun yeroo guyyaa tokkotti bara tokkotti ta'uu hin danda'u. Yeroo nama tokkotti namoonni har'a fayyanii boru ganama akka tajaajilaa ta'an jechuu koomii. Namoonni yeroo fudhachuu ture jiraata akka sagalee waaqaatti. Barsiisuuf illee barachuu qaba. Kadhachuuf illee kan inni maal akka ta'e namoota kadhannaa kadhachaa turan irraa barachuu qaba. Kana ta'ee akka jirutti garuu namoonni waan gaarii jireenya isaaniitti irraa mul'achuu jalqabuu ture jiraata. Calaqqisuu ture jiraata. Addunyaa kana challenge godhuu ture jiraata. Kanaaf addunyaan kun yeroo baay'ee challenge kan ittiin nu gootu dukkana ishee yeroo itti himnu challenge nu gooti. Daba nama keessa jiru yeroo dubban dhugaa yeroo dubban kanaaf namoonni ndawum keessa darbanii amma maal jedhu sobanii nama araarsuufaa sobanii waan akkasii godhuufaa sobanii nama araarsinu dhugaa dubbanii nama araarsina malee dubbannee dhugaa dubbanneeti malee. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanni haaraan tokko mul'achuu irra jiraatu wanni dukkana hin qabne wanni daba hin qabne wanni gadi akkanumatti jireenya keenya keessatti immoo gadhiisii ta'e tokko jiraachuu irra jiraatu waaqayyoon karaa nuu kaa'een jiraachuutu irra jiraata. Waaqayyoon immoo akka kana goonu immoo nu gargaara. Hafuurri qulqulluun nu keessa jiru kun akkanumatti hojii malee ta'a miti. Nuyi mana waaqayyooti mana hafuura qulqulluuti erga jennee booda waaqayyoon kana keessatti akka nu jiraachisu immoo garantiin nu godhee jira waaqayyoon ulfinni isaaf haa ta'u. Kana godhuudhaaf walumaa galatti sagalee waaqaa barachuun baay'ee barbaachisaadha. Saawundi kan ta'e dhugaa kan ta'e sagalee waaqayyoo yeroo hunda barachuun baay'ee barbaachisaadha jireenya kiristaanaa keessatti. Kanaaf amantaan hojii malee ta'e du'aadha akkuma jedhu sagalee waaqayyoo hojiin amantaa dhugaarraa hin taanes du'aa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Hojiin nu hojjennu of course namoonni amantaa hin qabne hojii gaarii hojjechuu danda'u. Hojiin nama fayyisu. Amantaa sirriin hojii sirrii fida. So hojii sirriin amantaa sirriirraa dhufnaan mootummaa waaqaa keessatti ijoollee waaqayyoo akka taane nu lakkoofsisaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yaa saba waaqayyoo ayyaana waaqayyoon nu kenne du'a waaqayyoon nurraa saaqe du'a irraa gara waaqayyoon gara jireenyatti nu dabarse kanarraa yeroo hundayyuu kan arginu maali? Du'aa gara jireenyaa darbuu keenya. Waaqayyo ulfaadhu, waaqayyo galatoomi, kabajni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Jennee waaqayyo galateeffachuun jiraachuutu hunda jiraata jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee akka fayyan amananii jiraachuu rakkatu. Kanaaf yeroo baay'ee depressionii keessa yookaan immoo cinqii adda addaa keessa namoonni kan jiraatan. Jireenya kee keessatti waan raawwachaa jiru hundumaa waaqayyoon ni arga. Daba namni raawwate waaqayyoon ni arga. Bu'aacee jiru waaqayyoon ni arga. Yaa saba waaqayyo waldaa keessatti walloltii jiru waaqayyoon ni arga. Daba namoonni waldaa diiguudhaaf godhan even qajeeltota waldaa ta'uu danda'u, beekamtoota ta'uu danda'u, soba waldaa keessatti oofamu. Waldaan Kiristoos, Kiristoos du'eef, Kiristoos fannifameef. Kanaaf walumaa galatti waa'ee kanaa hubachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon immoo kan nama hubachiisa. Hafuurri qulqulluun kan nama amansiisa. Karaa jireenyatti nama deebisa. Jireenya namaa geeddara. Lubbuu namaa geeddara. Namoonni kana hoo argatiin, kana hoo hubatiin jireenya gaarii keessa, jireenya gabbataa keessa, jireenya nageenya qabu keessa jiraachuudhaaf rakkatu. Namni fayye akka nama fayyeetti jiraachuudhaaf danda'a jechuudha. Namni fayye tokko akka fayye, akka lubbuu qabu, akka jireenya qabu, akka haala gaarii keessa jiraachuu danda'u karaa kanaan hubachuun baay'ee isaa barbaachisaa ta'a. Namni kana hubateedha karaa gaariirra kan jiraatu.
fayyina keessa kan jiraatu, jireenya sirrii keessa kan jiraatu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhumarratti illee waa'ee lafa kanaatirraa yeroo deemu kadhannaan inni wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti kadhate kadhannaa dheeraa wangeela keessatti kadhatame keessaadha. Kadhannaan inni kadhate akkaataa nageenyaaf qabbanaan lafa kanarratti abbaa wajjin ittiin jiraannu, hafuura qulqulluu wajjin ittiin jiraannu, nageenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ittiin jiraannu. Kanaaf akkuma nama isinii kaasaa ture inni mataansaa nageenya keenya jedha sagalee Waaqayyoo. Inni mataansaa maalidha? Nageenya keenya. Duubatti deebi'ee waa'ee kanaa gadi fageenyaan yookaan immoo yeroo fudhadhee baasuun barbaadu garuu inni mataansaa maali? Nageenya keenya jedha sagalee Waaqayyoo. Ilmoon namaa lafa kanarratti dhabdee kan rakkattu nageenya. Nageenyi ani isinii kennu nageenyi akka addunyaan kun kennitu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis 14:27 irratti nageenyi ani isinii kenne nageenya akka addunyaan kun kennitu miti. Hin cinqaminaa, hin dhiphatinaa, hin rakkatinaa. Ani isin wajjin jira jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Deebi'een isin fudhaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf nageenya dhabuun keenya nuufi malee ija Waaqayyootiin yeroo nama nageenya qabudha. Nama nageenya qabuuti immoo nageenya namaa kenna beektu kan. Nageenya yoo qabaattan ijoollee keessan keessatti, maatii keessatti nageenya kee hirtu. Nageenyi kun nurraa reflekta, hin calaqqisa, hin mul'ata. Namoonni nageenya hin qabne nageenya namaa kennuu hin danda'an. Lafa kanarratti wanti dhabamee jiru ni guddaan tokko immoo nageenya. Biyyoonni nageenya dhabanii rakkatu, kontinentii nageenya dhabanii rakkatu, waldaan nageenya dhabdee rakkachaa jirti. Karaa adda addaatiin nageenyatu rakkoo ta'e argama. The lack of peace. Jireenya immoo joy yookaan immoo onnee ilmoo namaa keessatti illee rakkoo guddaan dhiiraa dubartii keessatti ijoollee keessatti biyyoonni nu guddaa baay'ee guddaadha jennee ilaallu. Addunyaa kanarratti cinqii adda addaa keessa jiru. Namoonni biyya adda addaa jiran of ajjeesu. Rakkoo adda addaa keessa seenu. Qabeenya qabu. Irraa hafa baay'ee qabu. Kuni maali jennee yeroo gaafannu jeenuun kan ta'e dhugaa kan ta'e onnee isaanii keessa nageenyi karaa Kiristoosiin dhufe waan keessa hin jirreef. Karaa biraatiin argatu nama qaaman hiyyeessa ta'e yookaan jireenyi isaa baay'ee akka namaatti tolamu baay'ee hin qabne gammachuu guddaa irraa argitu. Kanaaf namoonni lafa kanarratti ittiin arginu nageenyi namarraa burqu kuni faawunteenii namarraa burqu kuni kan dhufe Kiristoos irraa nageenya isaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataansaa ani nageenya keessanii. Waaqayyo mataansaa maalii keenya? Nageenya keenya ulfinni isaaf haa ta'u. Namni nageenya hin qabne nageenya namaa kennuu hin danda'u. Kanaaf ollaan nageenya isinii kennuu kan dadhabu, waldaa keessatti namoonni nageenya walii kennuu kan dadhaban mataan isaanii nageenya hin qaban. Namni nageenya hin qabne immoo nageenya namaa kennuu hin danda'u akkuma amma jennu. Kanaaf nu nageenya qabna, nageenya hirraa. Nageenyi keenya kun namaaf ta'a, wallaaf ta'a, biyyaaf ta'a. Namoonni nageenya qaban biyya bulchuu danda'u, karaa namatti mul'isuu danda'u, karaa nama buusuu danda'u, araara buusuu danda'u. Namoonni nageenya hin qabne kana godhuu hin danda'an. Kun immoo nageenyi kun argamu waaqarraa, namarraa argamuu hin danda'u. Namoonni nageenya qaban waaqatti illee hin araaramanii waaqa wajjin jiraatu, namaaf illee nageenya fidu jechuudha. Ulfinni kabajni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf ammallee jireenya keenya keessatti Waaqayyoon nageenya isaa haa dabalu, Waaqayyoon nageenya isaatiin isin haa eebbisu, Waaqayyoon jireenya bara baraa jireenya keessan keessatti qabu isin haa barsiisu, cubbuu jallina bara lafa kana irra turre Waaqayyoon akka nu dhiife beekuudhaan gammaduudhaan ayyaana Waaqaa keessa jiraachuun nuuf haa ta'u. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon isin haa eebbisu, eebbifama. Haleluuyaa. Jalali sa keessa koo